Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota takka isini qabadhee dhufee jira. Akkaataa imo irraa lakkoofsa bilbilaa isin jalaa bade itti jijjiirtan. Lakkoofsi bilbilaa yoo isin jalaa bade rakkina hin qabu osoo wanni isin nama walii barreessaa turtan hin badin sirreessuu dandeessu. Imo irra seentanii profaayilii irra tuquudhaan gara seetingii adeemtu. Lakkoofsi bilbilaa imo ittiin banattan sun isin jalaa badeera. Wanni isin namaan dubbataa turtan marti isaa osoo isin jalaan badin salphaatti lakkoofsa bilbilaa itti jijjiiruu dandeessu. Erga gara fuula duraa haala kanaan isin fidee booda gara seetingii adeemtu jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa jalqaba isin irraa qabdan isin jalaa badeera lakkoofsa haaraa itti jijjiiruuf jechuudha. Seetingii kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemna achuma imo irraa jechuudha. Setting ka jettu kun jirti. Seetingii kanarra tuqannee gara fuula duraa deemuun lakkoofsa nu jalaa bade sana ka qabnu itti jijjiirraa jechuudha. Haala kanaan erga seetingii isaarra seennee booda account and security bakka jedhu jira. Account and security kanarra tuqannee ammallee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Salphaatti itti jijjiira lakkoofsa isa bade sana nun barbaachisu jechuudha. Account and security tuqannee yeroo gara fuula duraa adeemnu ammallee haala kanaan nu baasa. Change phone number ka jedhu lammaffaarra jira. Lakkoofsa bilbilaa jijjiiruun barbaada ka jedhu kanarra tuqannee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Change phone number ka jedhu kanarra yeroo tuqannee gara fuula duraa deemnu haala kanaan nuuf baasa. Sim card cabaa irraa yookaan kabade irraa gara haaraatti jijjiiruu jechuudha. Sim card nu jalaa bade irraa wanni nuti namaa walii barreessaa turre marti isa gara kaanitti darbaa jechuudha. Change ka jedhu ka jala jiru tuqannee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Wanni tokkittiin wanni achirraa nu jalaa badu tokko hin jiru jechuudha. Maqaan namaa akkasuma wanni nu namaan dubbataa turre change phone number change number ka jedhu tuqannee steepii ittaanutti darbina. Change number yeroo isin tuqattanii gara fuula duraa deemtan gubbaatti sanduuqa takka akkasuma jalatti kabira old phone number jedha gubbaatti. Kana jechuun lakkoofsa isa duraanii jechuudha. Lakkoofsa isa isin jalaa bade ka imo keessan qabee taa'aa jiru jechuudha. Sanduuqa jalaatti immoo new phone number lakkoofsa bilbilaa haaraa ka itti guuttachuu barbaadan. Paste yoo gootan koopii gootanii fiddanii yoo irra galchitan hin dalagu. Kanaafuu sirriitti irratti katabuu qabdu jechuudha asuma irratti. Oldii irratti ka duraanii sanduuqa gadaanuu irratti immoo ka haaraa jechuudha. Sirriitti tokko tokkoon irratti katabuu qabdu jechuudha. Sanaan ala isiniif hin seenu yoo irratti hin katabne jechuudha. Koopii gootanii yoo geessitan isiniif hin dalagu jechuudha. Wanni nuti isa haaraa isa duraanii galchinuuf just confirm gochuufi isa duraanii isa nu jalaa bade galchine next tuqna sanduuqa gadaanutti nu dabarsa. Sanduuqa gadaanuu irratti lakkoofsa bilbilaa isa haaraa itti galfannaa jechuudha. Isa imo keenya itti jijjiirrachuu barbaadarru itti galchina salphaadhumatti. Erga galchine kaane danii tuqannaa jechuudha. Isa haaraa jalatti isa duraanii gubbaatti. Danii yookaan immoo raayitiin gubbaa jira. Raayitii gubbaa jiru yookaan danii asuma bakka lakkoofsa barreessinurra jiru sana tuqannaa jechuudha. Yookaan raayitii gubbaa jiru yookaan dan isii jettu as jirtu kana tuqnaa jechuudha. Gara fuula duraa nu geessuudhaan lakkoofsa bilbilaa ka duraanii irraa balleessitee haaraa godhachuu barbaadan nun jedha. Continue cancel qaba. Continue tuqannee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Continue ka jettu kun jirti. Continue tuqnee fuula ittaanuu irratti yeroo dabarfannu koodiin isa haaraa irratti nuuf ergama. Koodii sana itti galchuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa isa haaraa irratti koodii nu ergame itti galchine gara fuula duraa deemna. Salphaadhuma kanaan steepii kanaan imo irraa lakkoofsa isin jalaa bade osoo daataan keessa wanti isin keessaa qabdan isin jalaa hin badin daqiiqaa xiqqoo keessatti lakkoofsa bilbilaa haaraa yookaan immoo ka ofirkaa qabdanutti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Steepiin isaa baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarayaa taatan viidiyoo kana daawwataa subscribe ka jettu kun jala jirti. Subscribe tuquu hin dagatina. Akkasuma akka viidiyoo yeroo mara isin qaqqabuuf viidiyoon sirratti maxxanfamu xiyyaas jirtu yookaan beelii kana tuquudhaan all ka jedhu ka jalqabarra yoo keessan viidiyoo yeroo mara asirratti maxxanfamu isin dhaqqaba. Akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.